أكم جرتن كم ينتظر وتطر ميديا نتورك دوجو ساعتي كان أفكم النيري هندس التمنا عن محمد فنتالتيم مثل صوتافي هوجنتون كافا أو الراهي كمان إبسا باسنين حالوتا دبرني في غير لالجسي يارجومي يكان استيتمنتي إبساتن كيستيم أكرون فتستيم أكر آبات كابسو كرانا جاك جيسا تريتف فودن مرجوم متورموت في كان سبا في سبلا موت بيا كانت أقوم سوف أكه الجنم إرديبني سنيف مركني سوبربان نجر نجروم باتيكو سدب بود أم مجيء تروبركم لما في دقدمي لما هيد الرا بهو كم مركني سن هدم تونيم سياسام أجيتشا أرتستي كينيك آلي هجالو هندس أنسى هيدا نور ترى وتمام كوت من كوت تبورة سياسة راكم مدجران كعم سياسة بيجتي كيست فيم بلا هما باتي وان كرسدن دبرن كيس مدتهم of دوبا ديب أنيس الرئيس في يرون إسابة برفتون إسا وهن ولا مجافة جسون كبوكان جرم يار جمين هدم توتم سياسة هي كمان كنا هاتو ملهم Hammamud ipatus badin berah akain nим hambisu nagayaf tas gabi debsani ugomsu hawasaf ummatot walit tararsu fi biyati debsani jaruraf carran nijra jenne aman najaran Urkan itu adalah jejak boti gada kerja itu tak ada mencile hordofum golin sawa sekarang yurat seraw watamajerum daran hamma cajracun himamem namota didami sadan mojot cidaman kesa manggudon jelobo rayu jadamu rebice polisatin yo jefamu namun jahi kamanitran waiti ammamo namota jahi kamanifi namota laman gafa jejak sukan nesan surraw watamilikani bansam fida jechun uran debil tegena sekarang yu goda jracun oromia media itu ketmanirum karena kerraw watajran ergama da ararsa mardasa kan taim tadale dirirsa yo kanu bulcha ana fantalem durani daggafa alamu nama jadamu kan tiba magala mata harafi bulcha ana nama kalil gada jadamu tahuqa monne dimmejat dehenyan hordo fajran satlani juru Guna shawalita ana danoti warane biltigna dubarti ulfajje sunimamem ana danno ganda hancabbi badde so jedamu tuita takalesa gafa majji ko nambar ko ma fi digdamila warane biltigna dubarti ulfadde birqe kababa jedam tumakashane wajjini ata qabda jedun ajjesu jiraachonnem himan Ade birqe kababa kana jesan nyata hojjette bosonat warana bersama ormotif gees sababa jedu yotum isin garu ormota te dalachun alatti hirmanna siyasa kamirahu wala batawda min nakro defatem والإبدان إثيوبيا كيستم أديم تجرو فرمات نجا أكارجتوف بريزيدنتين يونايتد ستيت جو بايدن منستر موم إثيوبيا بيامر ولين بالبلان حاسة وساني واجري بريزيدنتي أمريكا وايت هاوس فومسم President Joe Biden hi kamunog gantoota siyaasaa tarkaanfiidansaa ta'uu isaa kaasuun rakkoon biyyattii mariin akka furamu dhaamanii jirum haleellaa diroonii fi gaagama lubbuu lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ammoo daran yaaddoo kan ibsan bulchaan Ameerikaa bulchiinsi Abiy Ahmad dhimma kana akka furu dhaamanii fi jiru. Minnesota ana arfaffa bakka bu'uun Kongiresii Ameerikaaf kan dorgomaa jirtu Amaanee Badhaaso milkaa'aa jiraachuu The Intercept gabaaseem dhalattuun Oromoo yeroo jalqabaatiif filannoo Kongiresii Ameerikaa bara 2022tiif fiigaa jirtu Amaanee Badhaaso mallaqa dorgomichaaf barbaachisu $300,000 ol sassaabuun imala milkaa'ina irra jiraachuu isii gabaafamee jira. Sochiin Amaanee Badhaasoo taasisaa jirtu waggoota 21f miseensa paartii Dimokiraatii kan taate Republikaan Beetii Makaalom kan Kongireesiif dorgomaa jirtuuf qormaata guddaa taate jedhamaa kan jiru yoo ta'u dhalattuun Somaaliyaa Republikaan Ilhaan Umar yaada Amaanee Badhaasoo ilaalchisee kenniteen namoota hanga amma naqunnaman keessa Amaanee Badhaasoo dinqisiifamtuudha jette. Gaazexeessitoonni Aljeeriyaa Kaameruunittim sibiila qara qabuun waraanamanii saamaman. Gaazexeessonni Aljeeriyaa sadi kanneen maqaan isaanii Ismaa'il Amokraane Mahadi Dhaki fi Muhammad Assani jedhaman Kameruun magaalaa Douala keessatti dhiheenya hoteela isaaniitti waraanamanii qabeenyi isaanii saamame. Gabaasan BBC irraa arganne akka addeessutti waldaan kubbaa miilaa Aljeeriyaa gaazexeessitoonni kunneen taphoota waancaa Afrikaa gabaasuuf Kaameruunitti imaluuf garee yakkaan haleelamanii mallaqni bilbilee fi paaspoortiin isaanii saamamuu ibseem. Taphataan cimaan Aljeeriyaa Ismaa'il Bennaakar ergaa Tiwiitara isaa gubbatti maxxanseen onneen keenya si waliin jira jechuun jajjabeessee jira. Ijoo keenya xumuraatiin badhaafamtuu Noobeelii nageenyaa Aung San Suu Kyi irratti manni murtii Myanmar hidhaa dabalataa biroo waggaa 4 murteesse. Manguddoon ganna 74 meeshaalee kominikeeshinii work talkies jedhaman alaa galchuu fi seeraan ala qabachuun akkasumas qajeelfama COVID-19 cabsuun himatamtee turte. Paartiin Aung San Suu Kyi sadaasa
kuma lama fi digdama erga filannoo adeemsifamee mo'atteen booda waraanni biyyattii ji'a gurraan dhalaa bara 2021 aangoo biyyattii qabateem ergasiis waraanni biyyattii ammoo sagaleen filattoota waliin dhahameera jechuun himatam. Himata irratti baname kanas miidiyaaleen idil addunyaa hedduun gabaasaa turanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu keenya idilee keessaa argattu fayyaa ta'a.